amantiin kan keedha maalii waan jedhu baruu barbaadee ta'e. Egaa sani ammoo na wajjin haasa'uu dandeessa inshaallah waan barbaadeera. Tole, ani amantiin tiyya Islaama, ani Muslima, kaniin itti amanu Qur'aana Rabbiiti, akkasuma haasawa Nabi Muhammad ka Qur'aanan faalleysine. Asa Nabi Muhammad eenyu kan sitti fide jechuun Qur'aana lafumaa kaatee fuutee qaraate moo namatu sitti geessee jenna. Lakki Ani fakkeenyaaf ammaani. waan isin jee barteemma waan na gaafatte qofa Baree jira naaf galee bar fakkeenyaaf ani gara biraan deemne qofa yeroo takka. Ani fakkeenyaaf amma ani muslimaan illeen dhugaadha. Garuu Qur'aani fudhadha. Qur'aana karaa sahabaatti natti dhufe fudhadha. Akkasumallee hadiisa illee ni fudhadha. Hadiisa karaa sahabaatti natti dhufe karaa barattoota Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam sahabaa natti dhufe fudhadha. Ati oo Qur'aana karaa kamiin sitti dhufee jennaan fudhatte hadiisa karaa kamiin sitti dhufe fudhatta. Tole. Qur'aana gartee Nabi Muhammad irratti buufamee sahaabaan irraa qaraatee tartiibaan akkasitti nuun geessee nu dhaalchifteen fudhadha. Okay. Gaariidha. Mee sanada kan keedha kan Qur'aan ittiin qaraate kan sahaabatti dhaqqabu naa kennime. Ani ammoo sii kennaan illee. Ani nurraa akka qaree sanada kiyya siif kennuu danda'a. Ati mee sanada kan keedha ka sahaabatti galu naa kennime Qur'aana qaroo kan keedha tama. Tole ayyee fitatte. Fitadde gaafii kiyya. Ayyee amantii tiyya dura bartee haasawa wajjin eegallaa. Eegallee jirrame sanada kan kee kan ittiin qaraate kan sahaabaa bira geessitu san naa kenni siin jedha. Musliimni lafaa kee akkanumatti jallisee haasaa miti. Laal wal gaafan. Amantii tiyya dura amantii teetiin bara jetteetiti haasoytee turte. Akkasuma kosii miti. Amantii kan keedhaan barre kaaga silaadhaati maalirraa fudhatteennan sahabaarraa fudhadhaa jette. Sahabaarraa fudhachuu kan keedhaa ragaa naa kenna. Bartee jirta amma. Maal bara? Amantii tiyya tabaruu feete san bartee. Amantii kan kee maal bararee yoo ragaa naa kennite bara malee. Sahabaarraa kanatti dhufe fudhadhaa jette. Toyyeef sahabaarraa kan fudhattu sani. Ragaa naa kenna. Qur'aanni akka sahabaa biraa si bira dhufe ragaa naa kenna. Qur'aanni sahabaa biraa si bira dhufuusaa. Bara dura amantii teetiin bareettee haatee bartee jirta. Maalin jette malee maal bararee ragaadhaan bara malee ragaadhaan ala baramu. Ragaan malee natti dubbatteessa sani. Hin barree mallee amantiiti. Hin barree eega silaadhaan barreen. Eega ragaa dhiyeessitee booda ammoo baruu danda'a rakkoodhaa miti. Tole. Naa dhiyeessite ragaa kee. Maali amantiin tee dura? Ati ka gaafatamte deebisi Hamza. Abuu Mu'aaz lama si gaafate waan tokko deebisuu hin dandeenye. Naa dhiyeessin siin jee rakkoo takka hin qabu. Maali ati amantiin tee anaa si gaafatamma. Ana si gaafata jedha saa osoo naan deebifne. Gaafii deebistee gaafate na gaafata malee osoo gaafate osoo deebifne gaafatamoo. Ani kana siin jee ati keenaa deebise. Ani kana siin jedhe kan kenna deebisiin maalisi? Yoo deebisuun barbaadu jee awwal. Rakkoo qabu. Kana deebisuun danda'u Hamzaan namarraa qara hin qabu akkanumatti lafaa ka'ee nama waa dubbisuu jechuudha walii galatti. Nama karaa sahabaatiin dhufe illee waan fudhatudha miti akkanumatti.